ammas yaa abbaa ulfina isa utuu biyyi lafaa hin uumamin ani si biratti qabaa ture. Si biratti qabaa tureen ofii kee biratti ulfina anaaf kenni. Maaltu badere maalte maal argita siiti? Biyyi lafaa utuu hin uumamin siin jechaan oolleereen. Maal waa'ee ulfinaa dubbataara malee waa'ee namummaa isaa dubbataa hin jiru. Waa'ee waaqummaa dubbataa hin jiru. Waaltaati lama guddaani. Maal ati tu biyyi lafaan uumamii waaqayyo biratti kabajan qabdu ture? Eenyu? Ati. Utuu biyyi lafaan uumamin ati qabda turte? Qaba. Atoo qabda moo hin qabdu? Ati qabda moo hin qabdu biyyi lafaan uumamii? Utuu biyyi lafaan uumamin ati jirtaayi? Waa'een keeyyuu yaadame. Jira. Akkamitti? Akkamitti akkan jiru sitti nima kan keenyaa deebiste kan koo si garsiisa akkamitti akkan jiru. Lakki sirraa baruun barbaada. Kan koo si garsiisa garuu kan kee qoy kan keessi xumuree ta'in kan koo na gaafadhamma kan kee kana xumureen biyya lafaa irratti ta'uu qabdaa jedhi isa kana deemna. Ati utuu lafti hin uumamii waaqayyo biratti kabaja qabda moo hin qabdu? Maatte. Osoo biyyi lafaan uumamin ati eessa hirtaan eessan jiraan jedhe. Kabaja qabda moo hin qabduun jedhe isa akka jira sitti nagarsiisa macaafuma keerraa qabda moo hin qabduun siin jedhan dura. Lakki kan keerraan jedhe malee kan korraa amnaa dubbiste. Kan koo sin agarsiisa keessatti agarsiisa keen koo sitti agarsiisa quraanarraa jedhe jalqaba keessa agarsiisa utuu biyyi lafaan uumamin dura ati kabaja qabda moo hin qabdu waaqayyo biratti. Akka namummaa akka fuuraatti taasifna ka. Akka fuuraatti taasoftee akka jinni taasa innaan galu akkasiin jedhe. Ati waaqayyo biratti uumamin waaqayyo biratti qabda siin jedhe. Dame. Akka fuuraatti qaba akka foonitti garuu hin qabu. Akka fuuraatti jechuun maal? Akka fuuraatti jechuun immoo. Yesuus asitti akka foonitti jedhe asitti Yesuus. Lakkoofsa irratti Yesuus akka foonitti dubbataara asirratti. Eeno utuu lafarra jiruuti yaasa jechuutti. Lakki ammas yaa abbaa ulfina isa utuu biyya lafaa hin uumamin ani si biraa qaba tureen ofii kee biratti anaaf kenni jedhe dubbiin nu dubbate. Dhiifa mana bilbilame tun nagaama sagaleen koo? Nagaama jedhu. Nagaama sagaleen koo dhiifama? Nagaamatti fuufi. Gaaffiin si gaafadhe bar. Yesuus Kiristoos biyya lafaa keessa afwan lakkoofsanitti ammas yaa abbaa ulfina isa utuu biyyi lafaa hin uumamin ani si biratti qabaa tureen ofii kee biratti ulfina anaaf kenni gaafa jedhu hafuura ammoo namummaadhaan dubbataa ture. Waan hundumaanuu dubbachaa ture Yesuus bakka sanatti fooniinis hafuuraanis. Tole gaafa inni ture yoo samii keessa gaafa ture jechuun jalqaba kan inni ture fooniin moo hafuuraan? Hafuuraan ture. Tole atoo hafuuraan waaqayyo biratti kabajaa qabda ture moo hin qabdu? Hafuuraan waaqayyo biratti kabajaa qabda ture moo hin qabdu? Qaba inni garuu waaqarraa gad ergame akka kottutu hin ta'in waaqarraa ergame jechuudha qabaannaan galatoomeeyye galatoome. Namaan keessanuu tokkumaa jechuudha atis hafuuraan qabdaa innis hafuuraan qaba ture namaan keessanuu tokkumaa jechuudha kabajaa qabdu. Amma wanti biraa maali wanti ati barbaaddu? Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa wanta raggaasisuu barbaaddu jira? Maal taateetti dheekkamsa natti fichisiisuu fi Yesuusiin anaan hin fakkeessinii siin jechaa jira. Maa nama akka keeti nyaatee dhugee dadhabaan turre Yesuus? No, Yesuusiin anaan hin fakkeessin maal taateetti? Yesuus nyaatee dhugee hin turre akka kee dadhabaan turre siin jedha akka kee rafaan turre maa? Wal fakkaattani? Naaf jedheeti inni gidiraa yookaan immoo. Ragaanaa kenni naaf jedheeti ka jedhe isaa fiddeme. Naaf jedheetu ka jiru ragaanatti agarsiisi. Nuuf jedhee akka biyya lafaa dhufe sii kennuu nan danda'a. Akka lafa dhufee miti isa dhiisi lafa dhufu. Cubbuu biyya lafaa kana baachuudhaaf jedhee. Ani kan si gaafadhe siif jedhee nyaate siif jedhee dhugee Yesuus. Cubbuu biyya lafaa anaaf jedhee maarree ani nama tokkoon biyya lafaa keessa. No siif jedhee nyaate dhugee rakkoon qabu suma nama hunda keessa nu haa ta'u. Isiniif jedhee nyaate dhugee. Isiniif jedhee nyaadhee dhugee ka jedhu natti agarsiisan beelomnaan akka inni nyaateen quba qaba. Ati immoo
akka inni isiniif jedhee nyaate agarsiisu. Naaf jedhee biyya lafaa dhufeen siin jedhe naaf jedhee nyaatee dhugee waan akkasii. Obboleessa naaf jedhee biyya lafaa dhufee fi naaf jedhee nyaateen gargari. Fakkeenyaaf Nabi Muhammad nuuf jedhaniiti kan ergaman. Garuu nyaata naaf jedhanii qooyi. Eessarraa ergamanii? Mee dhaggeeffadhu. Garuu naaf jedhanii miti nyaata kan nyaatan. Nyaata kan nyaatan lubbuu isaanii tursiifachuuf nyaatani. Naaf jedhanii ergaman iyyuu malee. Iyesuus Kiristoos naaf jedhee nyaate kan jedhu isaa fiddee siin jedhe. Siif jedhee ergamu garuu kan inni nyaate siif jedhee nyaate. Naaf jedhee nyaate yoo siin jedhee naaf jedhee ergame biyya lafaatti naaf jedhee ergame biyya lafaa keessaa immoo ani nama tokkoon siin jedhe. Naaf jedhee nyaate itti barsila. Lakkisituu gidduu buuse naasiif jedhee nyaate kan jedhe sidhame naasiif jedhee biyya lafaatti ergame jechuudha. Rakkoon qabu siif jedhee ergamu bakka amma rakkoon tokko hin jiru. Garuu kan nyaate nyaata wal fakkaattu moo nyaanati beelofsa nyaatenis beelee nyaate. Inni kun akkati yaadduttidha. Maali akkamitti yaadare akkati yaaddutti maal akkati yaaddutti ragaan agarsiisa macaafarraati. Macaafarraan agarsiisa akka ofii yaaddutti akkati yaaddu dhiisiti akka ofii yaaddutti moo agarsiisa. Bakka inni itti nyaate jedhu sana sirriitti dubbisteettaa dura. Sirriitti dubbisee nyaata qurxummii fa'aa fidaamee qabdu nyaataa ture. Yoom karaa deemee dadhabee moo harbuu tokko muka ija harbuu tokko indilii tokko nan nyaadha jedhee dhaqee dhabe. Akkuma ati hin beekne wallaalee innis sanuu abaaree deeme. Arbuun ija mukaa hin qabne sun kun namoota akka keessanii kana ija wangeelaa ofirraa hin qabnedha. Akka koos haa ta'u akka harrees haa ta'u ani gaanfiin jedhe Yesuus Kiristoos wallaalee dhaqee beelee gaafa dhaqee sanaas hin jedhan. Fakkeenya bakka guutummaan wanti wangeelarra jiru waa Yesuus barsiise bakka nyaataatti, bakka qurxummiitti, bakka ija harbuutti, bakki sun guutummaa fakkeenyaan dhaloota barsiise Yesuus Kiristoos. Macaafni guutummaatti fakkeenya miti? Lakki. Maa akkasinaan jenne amma bakka ati amma jetteen jedhe bakka ija harbuu bakka. Fakkeenya kan jedhu ragaa naa kenna. Fakkeenya kan jedhu ragaa kenna. Fakkeenya kan jedhu ragaa kenna achitti. Dhaloonni kun fakkeenyaan malee waan tokko hubachuu hin danda'u. Bakka qurxummiittis bakka muka harbuuttis fakkeenyaaf akkas godhee kan jedhu baasin agarsiisa dabe. Fakkeenyaaf siin jechaa sana afaaniin jechaa jiru ragaatti hin fudhatiin kaati. Innama waan inni hin jenne waan hin caafamne maal natti as tarsaa dareen barbaadu san. Waan macaafa. Dhaloonni kun fakkeenyaan malee waan tokko hubachuu hin danda'an. Abboota yuuda keessa waldaa keessa dhaabbatanii haasaa oolan san dhiisi. Waan wangeelarra jiru qofaa dhaloonni kun fakkeenyaan malee waan tokko hubachuu hin danda'anii jedhe caafamee jira gatii ta'eef isa siin fida. Warra Yahudaati kan dhaloonni sun anaan laallatu sun warra Yahudaati. Amma kasiin jedhe fakkeenyaaf. Siinis si ilaallata maaf sin ilaallatu itti namanne malee. Jabe waan sin barbaachisa malee si ilaallata. Akkan jedhe obboleessa na dhaggeeffadhu. Iyesuus Kiristoos muka harbuu sana deemee wallaale moo wallaale akka isheen ijaan qabdu. Dhaqee dhabe moo namni. Yeroon isaa yeroo itti ija mukaa nyaatan miti. Erga yeroo itti ija mukaa nyaatan hin taanetti Yesuus Kiristoos maal gochaa qabdii laata dhaqe. Inni fakkeenya dabarre namoonni baay'een keessi isaanii bakkeen dhaggeeffadhu kaati. Hin dhaggeeffadhu ragaa. Fakkeenya kan hin dhaggeeffadhu ragaa malee. Waan namni siin jedhu fudhattu taananii eenyuun dogoggorsuudhaaf. Sammuu kee keessaa isaanii godhaattee fidduu fudhadha ragaa fi macaafarraa jiru. Fakkeenya kan. Dhaggeeffadhu sitti himaan. Dhaggeeffadhu. Ragaa yeroonni Yesuus Kiristoosii ija harbuutti barbaacha dhaqe suni yerootti Yesuus ija mukaa barbaacha dhaqe suni yeroon isaa yeroo sana. Ragaa yoon qabdu naa biraaf kenna ragaa qabdaa? Dhaggeeffadhu sitti maan jira yoon dhaggeeffattu ta'e isa cufatu. Fakkeenyaaf kan jiru ragaa qabdaa macaafarraa kan inni dhaqee dhabe ragaa mukaa harbuu sun ragaa fakkeenyaaf kan jiru ragaa jira. Dhaloonni kun fakkeenyaan malee hubachuu hin danda'anidha Yesuus Kiristoos. Bakka nuyitu koratti bakkaati. Gaafa fakkeenya jalaa baate koottati. Hin dandeessanii yaada. Ati immoo quraana keessatuun gaaffii tokko si gaafadde naan deebistu. Ishi na gaafatta qoy barbaraa yaal tokko haa dubbatu. Maaliif jennaani waa'ee fakkeenyaa ragaa wayiitu naa kennite waan barbaadde akka gaaftu carraasii kenna ture. Ati fakkeenya jalaa amma baatutti maayitii koratti nama seeraan